Guyyaa kaleessa abbaan Roozaa fuula miidiyaa isaaniitii irratti dubbateetiin jira. Akkuma beekamu Roozaan akkuma dhabamtetti jirti. Homaa wanni haarofni homaa hin jiru. Nummoo waan haaroo dhageenna Roozaan argamtee wayii hafuura isii dhageenna jenne eena abbaan immoo homaa hafuurri isii homaa hin jiru. Homaan argine bakka homaa sodaachisee homaa baay'ee na yaachisee jira. Ka Roozaa kuni homaa hafuurri isii hin jiru. Akkasumatti jirraa homaa wanni argamte takka hin jiru jedhee guyyaa kaleessaa fuula miidiyaa isaanii irratti dubbatanii jiranii. Wallaahi rabbiin haa laafisu ka argamtii boru argamtii jennee nullee ima caqafna namoota viidiyoo dalaguu namoota isitti dhiyaatan irra waan gaarii wayii gurri nu dhagaa jennee tumaani. Inshaallah waan rabbiin beekanii rabbi hin tura malee tura keessa isillee argamsiisuun hin hafu. Yoo ruhaan jiraatte rabbiin hamtu isirraa haa qabu. Rabbi bakka isiin jirtutti isii haa tiisu hafuura isii rabbi nu haa dhageessisu. Wallaahi hin beekamu ka rabbiin jiraattee hafuura isii rabbiin abbaa isii kanallee dhageessisee nullee dhageessisee waan gaarii rabbi nu haa dhageessisu. Hamtu isii nu hin dhageessisini mucattiin tun dhugaa dubbachuuf mucattii baay'ee amala gaarii amala gaarii qabuudha amala gaarii nama simatuudha. Wallaahi haalli isii viidiyoo isii hundarratti viidiyoo isii tokko tokkoon jala seentanii yoo dhageeffattan viidiyoo isii irratti yeroo hedduu ni bootti yeroo hedduu dhimma isii dubbatti cinaa deemtee minuma dubbatti jechuudha. Waa hedduutu natti jira jetteetiniin dubbatti. Wanti isiin dubbataa turte sun martuu yoo har'a ka miidhama isiitti ta'u taate rabbiin isii haa laaffisuu bakka jirtutti rabbi isii haa eegu. Qalbiin namaa tun nama tokko nama jaalatan tokko yoo dhaban qalbiin namaa tun nama rarraati. Wallaahi rabbiin bakka jirtutti isii haa tiisu. Wallaahi rabbiin hamtu isii nu dhageessisee ni gammachuu isii jiraachuu isii rabbi nu haa dhageessisu. Abbaa isii kanallee ka gizee maraa boo'u kana rabbiin haa gammachiisu. Rabbiin tura malee furmaata godhuun hin hafu. Abbaan akkuma asirratti argitan kana kaleessa miira gaddaatiin dubbataa jira. Akkuma san soddaatiin isillee amrii taatee jedheetiin guyyaa kaleessa kanatu rakkoo jidduu nu bu'e. Achirra jirra Roozaa as bahii dubbadhu jedha. Inshaallah rabbiin bakka isiin jirtutti fayyaa kennee fi waan isitti jabaate kulli rabbiin isirraa haa deebisu isiif haa laaffisu. Nu du'aa hima godhuu fi malee uumaa waan biraa waan nu isii goonu hin jiru. Du'aayin rabbi immoo waan musiibaa hedduu waan nama jabaate kulli namarraa deebisti. Inshaallah du'aayin teena sitti haa maxxantu Roozaa. Inshaallah rabbiin yeroo gabaabaa keessatti osoo ooleen buliin osoo hin turin hafuura kee rabbi nu haa dhageessisu. Gammachuu kan kee rabbi nu haa dhageessisu. Gadda kee rabbi nu hin dhageessisini. Hamtuu kee rabbi nu hin dhageessisini. Rabbiin waa hunda hijaaba sirraa haa godhu. Rabbiin bakka ati jirtutti si haa tiisu. Waan sitti jabaattee manaa si baase waan si miidhe waan ati miidhamte akkiid miidhamatu manaa si baase malee qaldiitti namni mana ofiitii bahee hin dhabamu. Abbaa ofii kanallee akkanatti yeroo hedduu miidiyaarra boo'u kanallee hin cal'isu. Wayyuma tursiisaa kaalee rabbii waan siisaa kaalee kulli rabbi sirraa haa deebisu. Rabbi hijaaba sirraa haa godhu. Gammachuu keetiif toltu kan kee rabbi nu haa dhageessisu. Hamtuu kee rabbi nu hin dhageessisini. Egaa hordoftoota kee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota fi daawwattoota hordoftoota kiyyaa ka alaa fi biyya keessaa qilleensa addunyaa kana gubbarratti argitan na hordofaa jirtan hundumti keessanuu naaf galatoomaa baga jiraattanii isiniin jedha. Hundumti keessanuu amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii hordoftoota kiyyaa salaamtan kiyya qilleensarraan isin haa dhaqqabu isin jedha. Hundumti keessanuu akka jalqabarraa hanga mana hordoftanii maatii naaf taatanii na jajjabistan hedduu galatooma. Amallee laayik sheer gochuun dagatiin horoonni haaroo taatanillee welcome ani haadha baga gama YouTube channel kiyyaa nagaan dhuftanii hundumti keessanuu isin simadhitanii jira. Seenaa YouTube channel kun YouTube channel keessanii maatii naaf ta'an jajjabeessa isiniin jedha. Hedduu naaf galatooma. Egaa viidiyoon kiyya kaarraa waa'ee Roozaati. Roozaatu namni hin beekne hin jiru. Mucattii baay'ee gaariidha. Mucattii amala qabduudha. Homaa hafuura isii homaan dhagaamne jedhee abbaani nullee abbaa viidiyoo isaan viidiyoo gadhiisanii isaanuma caqasaa jirra jechuudha. Yookaan isiinuu guyyama tokko argamtee as baatee viidiyoo dalaydee hordoftoota kiyya warroonni naaf dhiphattan warroonni naaf yaadduftan warroonni naaf rifattan galatoomaa ani kun as jira jettee har'a viidiyoo nu waraabdi boru viidiyoo nu waraabdi akkuma ofiisanitti bakka Roozaa jechuun nama baay'ee jaallannu keessaa isii tokkodha jechuudha. Roozaa ammallee
rabbiin si bira haa jiraatu, rabbi si haa tiisu, hafuura kan kennu haa dhageessisu. Mee gizee mara adada viidiyoo dalaytuun hordoftoota kiyya keessumayyuu shamarran biyya alaa jettee du'aayii nu goota. Har'a nullee du'aayii sii goona. Har'a sagaleen tantee miidiyaa irraa dhabamnaan homaa nutti hin tolle Roozaa hin badini. Miidiyaa irratti as deebi'i mul'adhu du'aayii nu godhi akka kaleessa du'aayii nu gootu sanitti sagaleen tantee dhabamnaan homaa nutti hin tolle. Rabbiin yeroo gabaabaa keessatti hafuura kennu haa dhageessisu. Yoo fayyaan sitti jiraattellee rabbi si haa fayyisu. Yoo bakka haalli siin mijanne jiraattellee rabbiin haala daddafii si haa mijeessu. Rabbiin nagaa keetiif gammachuu kan kee feena. Rabbiin nagaa keetii fi gammachuu keetii fi bal'ina kee rabbi nu haa dhageessisu. Maatii kan kee keessumayyuu gaafa haati viidiyoo abbaan waraabee haati ilmoon tiyya maaluma taate eessumatti dhabamti jettee bootisan wallaahi wajjiin boo'ee jechuudha. Hedduu tokko garaa nama nyaata. Haati ofii qalbiin nama rarraati. Kanaafuu maatiin keetii fi namoonni si jaallatan hedduu dhiphatanii hedduu cinqamanii rabbiin bakka ati jirtutti kooluu ofiisirra haa qabu. Rabbi si haa tiisu. Rabbiin hafuura kan kee gammachuu kan kee nu maraa nu dhageessee nu haa gammachiisu. Yeroo gabaabaa keessatti nama abbaa keetii wajji dhufee viidiyoo nu waraabee hordoftoota kiyya hedduu naaf galatooma ani deebi'ee jira kunoo alhamdulillaahi jettee yeroo gabaabaa keessatti nutti mul'attu. Rabbi si haa taasisu. Bakka ati jirtu rabbi si haa tiisu. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya karraa kana fakkaata waan dhaggeeffattanitti hedduu naaf galatoomaa. Bakkuma jirtan maratti adada salaata shanan salaatanii Rooza du'aayii gochuuf hin dagatinaa. Rooza jechuun nama baay'ee gaariidha. Viidiyoo isii warri haarawaa taatan viidiyoo isii jala seenaa daawwadha. Roozaan baxaamitti nama baay'ee gaariidha jechuudha. Nama namni hundi jaallatudha. Kanaafuu du'aayii godhaa fi abbaa irraa dhaga'u rabbitu beekaa. Rabbiin daddaffitti maatii isii haadha isii haadhaaf abbaan ofii hanga cinqamanii beeytan ilmoo ofii yeroo dhaban akkasuma namoonni nama jaalatullee hedduu cinqamanii. Kanaafuu rabbiin yeroo gabaabduutti isii haa mul'isu du'aayii godhuu fi malee waan biraa wanni isii goonu hin jiru. Rabbiin furmaata haa godhu daddaffitti rabbiin isii argamsiisu. Kanaafuu viidiyoon kee karraa kana fakkaataa waan dhaggeeffattan hedduu naaf galatoomaa. Baay'ee turtii gaarii aga viidiyoo biraatti wajjin baay'ee hordoftoota kee.